بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إخوتي وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا في دعوتك يجويا رب وبعنا جاي عندنا channel لكن ندهم نجتشو بربادا إيجا أمان كنا ودوا تتما وكان موانت ساعتي أما كان الدنيا كان رتي ديما جرا الرجودة كتا يجودا كم أكسم على نام مسلمات في الربرباتي سافي وبقباتشو في وبتشون كيسر رأيجمو كنتا يكبر دي سندي أدي جرا إنس لولا جزي أما كان الدنيا تتاسف ما جرو فلسطين تاسف في إسرائيل سيدتك إسحاق ما جرو كان يكون أصود دوران يجرو دران أمو همات نسا guyyoota shan lakkoofsisee jira jechuudha lolli kunini haga amma inni taa'e kana keessatti lubbuun hedduulleen baddee jirti akkasuma namoonni hedduulleen tana buuteen isaanii dhabamanii jiranii akkuma yaadattan duraan olaantummaan biyyattii san keessatti kan beekamu Israa'elootaa fi Israa'eloonni gizee baay'ee jiraattota biyya sanii kaan arguudhaan akkasuma kaan dhabamsiisuudhaan akkasuma akka fedhan godhaa jechuudha humna guddaa qilleensaatii fi akkasuma isa lafarraa akkasuma keessa bishaanii irratti illee warroonni humna guddaa qabaachuudhaan beekamu gizee baay'ee isaanuma jechuudha Israa'eloota garuu waan si ajaa'ibsiisu yeroo muraasa booda jechuudha taateen har'a dhufe kun Israa'eloonni hedduun humna hagas geetu qabaachuu wajjin saamamanii jiranii akkasuma roorroon isaan irratti raawwatee jira akkasuma hattan warroonni ummaan silaa biyya bulchan yeroo wanna meeshaa lolaa baqachuudhaaf yookaan ammoo garee islaamaa san baqachuudhaaf fiigan ni mul'ata jechuudha. وأجبن وأفشل ما رأته عينك شاهد. وانسي أجابسيسو وبالجملة لولا كان رتي جرا كاسم أمريكا لين ورانا إسرائيل في إرجو نسي أكو مقبّاتي دبّتة ورانا إرجو سي دبّتة وان سلا برباچ سونا مي إسرائيل بيرا كلا بتولة دبّتة كان مالس جم عربوت هاي نتين عربون نيجا مسانتين جم تاوهي وكان مو وان تتقرّا كجو قبني اللي كمرتفتني قديبه هنجت جدا إبسا ولي كنني ما كان قدتي بيجي سانكي ستي وكان إسلام بكبوته تجاجل لكن نسوا قبل كقول سيسوا قبل اللي عربون ولي فرماني جراني كمان gama biraatiin mangistiin Raashiyaadhaa gadi bahee bootiin jechuudha. Inni illee yaada isaa kennatee jira. Yaada isaa kennatu qofa osoo hin taane gara biraatiin waraana Shiishaanii jechuudha. Kan biyya isaa keessatti gizee ammaa kana jiru waraana Shiishaanii jechuun waraana jabaadha akkam beekamallee humna qabu keessa waraana gizee baay'ee warra dhiyaa kana ofirraa ittisuu fi roorroo dhiyaa kana duubatti deebisuu keessatti gahee guddaa qabudha. Waraanni Shiishaanii jechuudha. Waraana kana akka isaanii erguullee dubbatee jira jechuudha. Dura bu'aa waraana kana bakka bootiin bu'ee naannawaa sana irratti tajaajilu jechuudha. Waraana Islaamaati waraanni kun waraana Shiishaan kun jechuudha. Eenyu Ramadaan Qadiroof namni jedhamu waraana akka ergu dubbatee akkasuma warroota shahiidee ta'anii lola Falastiin kana keessatti haga ammatti addunyaa kanarraa godaana rabbi isaan akka jajjabeessullee dubbatee jira. Kana qofa miti gaa obboleeyyan kiyya gizee baay'ee akkuma duraan beekamu jechuudha naannoo kanatti lolli kun enumayyuu deemee haga lola addunyaa ta'uun isaa shakkamu jedhanii gizee ammaa kana beektuutiin hedduun irraa dubbataa jiranii lolli kun bakka achirratti qofa dhaabachuu osoo hin taane bakka hedduutti babal'atee akka isaa akka sodaatamu ogeeyyii fi yookaan beektonni hedduun madaalaa jiran jechuudha. Lola kanarratti injifannoo haga amma argame kana wanni sababa ta'uu danda'e maal jennaan tokkummaadha. Tokkummaa biyyoonni sun musliimtonni naannoo san keessa jiraatan miidhaa yeroo dheeraa sanirra deemsifame irraa waa baratanii sanirraa muuxannaa fudhatanii meeshaa lolaa kan magaalaa gurguddaa dha'uu danda'uu fi akkasuma kan ittisuullee danda'u akka oomishatan achuma keessatti jechuudha. Warroota dandeettii gurguddaa qaban biyyoota biyya irraa fidatanii achi lafuma jalatti jedha magaalaa Gazzaa jalatti kan taasisan ni dubbatama jechuudha. Kunillee ni himama. Magaalaa Gazzaa keessatti wanni dalagame waan si ajaa'ibsiisu lafa jalatti meeshaan sun dalagamee qopheeffamee akkasuma humna qilleensaallee qopheeffatanii jechuudha. Waan silaa barbaachisu hundayyuu alhamdulillah wallahi baay'ee tokko iddoo nama jedha qopheeffatanii roorroo isaan irratti waggaa 80 ol taasifamte akka ofirraa kaasuudhaaf waan silaa barbaachisuun tattaaffii godhan ni mul'ata jechuudha. Walumaa galatti garee Hamaas yookaan garee Gazzaa kan Islaamaa kana jechuudha. Garee jihaada mujaahidoota kana jechuudha. Jarri ammoo shororkeessitoota ta'edhaniin kanaan wanni taasifame waan baay'ee tokkotti namatti toludha. Waan si ajaa'ibsiisu isaan yeroo ammaa kanatti jechuudha Israa'eloonni waan ta'u wallaalanii lolli itti baay'atee gara olaanuu gara jihaa Lubnaan irraa warri Lubnaan illee gadi darbate yookaan ammoo isaan dhawaa jira keessa isaaniitiin akkasuma gara Janiinii magaalaa Janiiniin akkasuma gara magaalaa Gazzaatii gara Hamaasiin fi kanneen kana fakkaatan magaalaa hedduurraa lolli walitti jira jechuudha.
Israa'eloonni waan ta'an yennaa dhabanii xiyyaaraanillee bakkiitiin isaan daddarbatanii jiranii walumaa galatti xiyyaarri hagamatti bu'e jedhamee tilmaamamu yookaan dubbatamu xiyyaara naannoo 10 wahii ol xiyyaarri jechuudha kan nuyi agarre jechuudha. Kun ka bu'uu danda'e garee Hamaas yookaan garee mujaahidoota kan isaan garee shororkeessitoota jedhaniin kan buufamedha jechuudha. Xiyyaarri kunniin xiyyaara Israa'elootaati. Haleellaa guddaa walii jira sa'aatii ammaa kana lola guddatu taasifamaa jira. Guyyaan kaleessa guyyaa shanaffaati har'a immoo guyyaa jahaffaa ta'uun isaa waan oolle. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo isinitti dheeressuun ala waan guyyaa har'aa kana ta'ellee qabataman amma dafnee wal jala buusee isinii waan fiduuf nutti waahiloo ma chaanala keenya subscribe like share godhuudhaan oduu atattamaa isiniin gaa afaan oromootiin anillee gama kiyyaan albaa Hussein jedhama. Akkana wajjin turtan abdii qabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beekuu qabnaa obsii hundeenni addaawaa silaa beeknee fireen isaanii mi'aawaa. Beekuu qabnaa obsii kun waan hin argamne waliif himnaa quraanarraa waan hubanne rabbiif bullaan wallahi deeggarsan doonnu abdii qabnaa rabbiin biraa akka argannu quraanumaan ammas rabbii yoo nuuf himu warra obsu waliin jira yeroo kamuu. Milkaa'uudhaaf tattaafannee taabbabanaa waliin deemu akkoof milkiintu wal faanaa. Jiruun duniyaa silaan dabduu keenyaa obsa gannaan fuuldura isaa bal'inaa. Obsa gannaan fuuldura isaa bal'inaa.